Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun Afrikaan Faarmiteek. Afrikaan Faarmiteek adda dureedhaan qonna irratti xiyyeeffachuun hojjeta. Qonna lafee dugdaa diinagdee biyya keenyaa qofa osoo hin taane lafee dugdaa diinagdee biyya addunyaa kan ta'e kan dagatame irratti qorannoo garaagaraa xiinxaluudhaan argannoo isaanii bifa ifa ta'een dhiyeessa. Kana malees sagantaa maal wayya jedhuun ogeeyyota qonnaatii fi hayyoota haasofsiisuudhaan mala ni dhiyeessa. Kana malees sooftiweerota mala qonna keenyaa fooyyessuuf gargaaranii fi qorannoodhaaf karaa banan yookaan qorannoo laaffisan hedduu isaanii filuudhaan chaanaalii kanarratti ni dhiyeessa. Marree isinis sabiskiraayib gochuun, laayik gochuun, yaada fooyyeffachuu qabnu immoo koomentii gochuudhaan akkasumas immoo nama dhimmi kunis hin ilaallatan biraan sheer gochuun nuuf gahaa. Har'a immoo kaayyoo keenya keessaa tokko kan ta'e sooftiweerii waliin ilaalla. Sooftiweerii NX jedhama. Sooftiweeriin kun akka addunyaatitti kaampaaniiwwan gurguddoo jedhamu parsantiin 70 olii sooftiweerii kana fayyadamu. Biyya keenya keessatti immoo yeroo baay'eedhaa fi kan fayyadamnu keessattuu maashinoota qonnaa dizaayin gochuudhaaf kan itti fayyadamnu baay'inaan awutookaadii, kaatiyaa fi soolidoorkiidha kan beeku jechuudha. Sooftiweeriin kun garuu biyya keenyaaf haaraa. Yeroo itti aananitti garuu sooftiweeriin kun sooftiweerii bal'inaan biyya keenya keessatti hojiirra oolu ta'a. Kanaafis sababan qaba. Agricultural Mechanization Center of Excellence kan jedhamu mootummaan Itoophiyaa mootummaa Kooriyaa wajjin waliin ta'uun dhaabaa jira. Seentariin kun harka guddaan isaa kan irratti xiyyeeffatu diizaayinii, teestingii fi meentenaansi irratti. Pirojektiin kun erga jalqabee waggaa 3 ga'eera, waggaa 6 karoorfamee waggaa 3 gaafa. Warroonni diizaayinii irratti leenjii fudhataa jiran soolidoorkiin kaatiyaan osoo hin taane sooftiweerii kanaan fudhataa jiran. Kana jechuun maal jechuudha? Agricultural Mechanization Center of Excellence kun gaafa dhaabbate naannolee Itoophiyaa qabdu hundarratti ni babal'ata. Biyyoota ollaa irrattis ni babal'ata. Damee ni godhata jechuudha. Yeroo kanatti humna namaa ni barbaada. Humna namaa yoo barbaadu immoo seentarii kana keessa dalaguu kan dandeenyuun sooftiweerii kana beekne qofa. Kanaaf sooftiweerii kana gamanuma baruu barbaachisaa waan ta'eef akka Afrikaa Faarmiteektis sooftiweerii kana filannee isiniif dhiyeessuu filanneera. Kanaaf isinis laayikii fi sheeriin keessan takkatti nuuf bu'aa guddaa waan qabduuf hamilee guddaa waan nu taatuuf laayikii sheer gochuun nurraa hin qusatina isin jedha. Ayyee moojila jalqabaa irratti seensa sooftiweerii kanaa sooftiweeriin kun maal hojjechuu akka danda'uu fi sooftiweeroota biraarraa maaltu akka isa taasisan isiniif dhiyeessachaa. Maqaan isaas Siemens NX jedhamuun beekama. Maalii fi dhaabbata Siemens Product Life Management jedhamuun waan uumamee fi maqaa kana isaan itti baafatan jechuudha. Injiinariingi sooftiweerii biraarraa maaltu adda isa godha jennu integrated solution. Kana jechuun dizaayinis, kaadis, kaamis, CAs hunda bakka tokkotti qabachiisu. Sooftiweerii biraa yookaan dizaayin gooneet maashinii NC numerical control ta'an biraan ga'uudhaa fi sooftiweerii biraa barbaadna. Inni mataa isaatiin hin dalagu jechuudha. Fakkeenyaaf kaatiyaa fudhan 3D modelingii goonee yookaan kaadii gooneet NC yookaan numerical controlii kanatti fiduudhaaf sooftiweerii maaster kaamii fi siinkoo jedhan barbaachisaadha jechuudha. Kuni garuu hundumaa bakka tokkotti qaba. Waan kaatiyaan yookaan soolidoorkiin garaagaraatti sooftiweerii biraatiin deeggarsa sooftiweerii biraa barbaachisu kun bakka tokkotti qabadha. Kanaaf kun akka kaampaaniiwwan gurguddoon hedduun sooftiweerii kana filatan taasisee jira jechuudha. Gara biraatiin immoo simuleeshinii isaa CAA keessatti simuleeshinii isaa kan bishaan bakka bu'an yookaan wanta dhangala'aa kan bakka bu'an wantoota hiitii kan bakka bu'an wanti hundumtuu simuleeshinii isaa babbareedaa akka ta'ee fi kan fooyya'aa ta'e qaba jechuudha.
Gara biraatiin immoo filatamaa kan taasise haayilii paarameetik moodeliin jecha yeroo soofteerii kanatti yeroo dizaayin goonu dogoggorri hin uumama. Dogoggorri uumame kana immoo duubatti deebinee haaluma salphaadhaan moodifaayi goona jechuudha soofteerii kana. Gaafa keessa seennee jennee haala gaarii ni argitu. Haala gaarii yoo osoo waan tokko hin turin osoo yeroo nutti fudhatin dhandheetuma paartii miti irratti dhandhee kilik goonee moodeelii keenya sirreessuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo akkuma kanaan dura isin himaa ture soofteeriiwwan jiran keessaa industiriiwwan garaagaraa soofteerii kanatti fayyadamu. Sababni isaa akkuma armaan olitti jennee salphaa ta'uudhaa fi idiitiif kan nama gargaaru ta'udha. Kan biraa immoo industiriiwwan hedduminaan soofteerii kanatti fayyadamu isaa. Biyya keenya keessatti haa dhufuu baatu malee biyya guddatan keessatti soofteerii kana parsantii 70 akkuma armaan dura jennetti fayyadamu. Kanaaf namni soofteerii kana beekee biyya keessaa miti biyya alaatti illee carraan hojii argachuu yookaan immoo abjuu dizaayinara ta'uu qabu dhugoonfachuun isaa bal'aadha jechaadha. Gara biraatiin immoo kan wanni biraa kan baay'ee namatti tolu maali inni soofteeriin kun yeroo hundaa abdeet godhaa deema. Soofteeriin waan biraallee ni godhu garuu kun haala addaatiin fiidbaakii argateen irraa abdeet godhaa deema jechaadha. Kan biraa immoo yuuzar intarfeesii isaa salphaa ta'udha. Yuuzar intarfeesiin soofteeriin kamiyyuu yuuzar intarfeesii ni qaba. Yuuzar intarfeesiin kun immoo akka namaa mijatuu fi akka namni kamiyyuu tiitooraalima akka kanaa laalee soofteerii kana hojjechuu danda'utti yookaan immoo itti fayyadamuu danda'utti mijataa ta'ee jiraatu isaati jechuudha. Yuuzar feesii soofteeroota baay'ee ulfaataa ta'uun mala akka kanaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kanaaf wantoota kanatu iyyuu soofteerii kaawwan irraa adda isaan taasisaa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota Afrikaan Faarmatik har'aaf kan jenne kana yeroo itti aanutti immoo soofteericha keessa gadi seennee bal'inaan kan ilaallu ta'a. Hanga viidiyoo lammataatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.